Amma na beeytanii wal barraa maatii kiyya ijoolle maqaan kiyya Suleymaan Obsaa jedhamaa gandi kiyya Guushaa Xeemalaa aanaa Digaluuf Xiijoo godina Arsii Oromiyaa keessa. Ijoolle amma gizeen kun gizee gannaatiimi gizee gannaa rooba keessan bayan bakka galaanaatitti hin deeman bakka cancanaan dhaqan hin baratan barmoota qabatan waan haadha abbaan jette dhagayan tole jettanii waan haadha abbaan jette malee uguruun dhaqan bakka haadha abbaan ergite malee hin ergaman horii tiisanillee horii ufii tiifataa weedduu Oromoo kakaleessaa wal gaafataa deeman. As keessatti uumaan Oromoo kalee duudhaa qaba. Ijoollee yoo dhalattu yoo isiin dhalattee jette raada kennaniif handhuuraa jedhanii fuudhanii kennaniif handhuuraa fuudhanii kennaniif irra kaayan. Raada san namni tokko jalaan gurguratu. Haadha abbaalleen itti jaalattiif eega itti jaalatte hin guddattiif haadha abbaalleen hin gurguratu akkasuma horsiisee teessisaa baga guddatutti haatillee aananiif dhadhaa itti fayyadamti malee jalaan gurgurtu handhuuraan uumaa Oromootitti hin ulfaatu handhuuraan kennamuuf eega kennameefi akkasii horiin sun yoo hore gaafa inni guddatee fuudhee jedhe handhuuraa keeti jedhanii fuudhanii kennaniif. Oromoon deegaadhaa miti qabaataadha. Gaafuma dhalate irraa handhuuraa kennamaafi harka namaan eeggatu gaafuma dhalate irraa kennameefi walii kenna. Waan akkanaattu jira handhuuraa keessan ka isinii kennamu akkasitti abboonni keessaniif haawwanni keessan isinii tolchanii qabanii haga guyyaa gaafa heeruma ga'utti haga guyyaa gaafa fuudha ga'utti akkasii isinii kaayamuu qaba. Haala akkanaa kanaan Oromoon kalee dhufe. Kaleessa Oromoon ollaa yoo bira jiraate mana ollaa yoo waan buna hin qabne buna kennaaf yoo aanan hin qabne aanan kennaaf yoo dhaltii hin qabaanne dhaltii miti aanan qicuu miti horii dabarsaaf horii dabarsee fi bara walii dabarsa midhaan walii kenna qooqatti waliin dhiisu ollaan odoo nyaatu ollaan waliin dhiisu walii biratti hin qooqu uumaan Oromoo kalee akkas jira yoo dhibame wal gaafata yoo rakkate rakkinna san wal baasa uumaan Oromoo walii rahmata qaba wal oolcha walii tola. Amma illee ijoolle amma daa'imni hin gorsan malee hin tuman shaxxeen hin dhaamu sirni abbaa gadaa keessatti hin guddifama kunuunsamuu qaba hin lolaniin hin tuman hin sossoban yoo wallaalta illee itti himan malee mirgi ijoollee eegamaadha hin garafamu hin tumamu akkasitti guddattanii akka warra keessanillee tajaajiltanii ufillee tajaajiltan ta'uu qabdan tole. Ijoolle takka maali? Takkee takkatuma. Lama maali? Lama muchaaree takkee takkituma. Sadi maali? Sadi susumanii lama muchaaree takkee takkatuma. Afur maali? Afur muchaaree susumanii lama muchaaree takkee takkatuma. Shan maali? Shanan kubbii harkaa susumanii lama muchaaree takkee takkatuma. Jaha maali? Jahan jabbii qarataa kubbii harkaa afran muchasaa sadii susumanii lama muchaaree takkee takkatuma. Torba maali? Torban naannoo sabbataa jahan jabbii qarataa shanan kubbii harkaa afran muchasaa sadii susumanii lama muchaaree takkee takkatuma. Saddeet maali? Saddeet leencaa torban jahan jabbii qarataa shanan kubbii harkaa afran muchasaa sadii susumanii lama
sagal maali Sagalaya Iborana saddeet Leenca torba naannoo Sabbataa Jabbii Qaraxaa shan Qubaarraa afran Muccasaa sadii Sunsumanii lama Muccaree takkitti kudhan maali naannoo Sabbataa Sagalaya Iborana saddeet Leenca torba naannoo Sabbataa Jabbii Qaraxaa shan Qubaarraa afran Muccasaa sadii Sunsumanii lama Muccaree takkitti amma lakkoofsa ammaa kana wanni isin beeku haa barattaniif qubee haa barattaniif lakkoofsa haa barattaniif lakkoofsa kana yoo barattanii jettan mana barnootaatitti illee tokkoffaa baatan miti akkasi haa barattaniif ijoollee guddadhaa bakka gayaa doktora ta'a barmoonni keessan tokkoffaa warra yaa'u rabbi isin haa taasisu qabxii gaarii warra fidu rabbi isin haa taasisu wal jaaladhaa wal hin jibbinaa wal ta'umsa gaarii rabbi isin haa kennu warra barsiisaa keessan kabaju rabbi isin haa taasisu warra immoo nama isin duraallee kabaju rabbi isin haa taasisu warra safuu beeku rabbi isin haa taasisu ulfaadhaa guddadhaa warra immoo addunyaa tarakkabu rabbi isin haa taasisu ka akkasii rabbi isin keessaan haa yaasu warra doktorooti ta'ee addunyaa tarakkabu rabbi isin haa taasisu guddadhaa waan guddattanii ol lixxaniin rabbi isin haa kennu wal jaaladhaa guddadhaa ammaan waan nurraa fudhattaniif galatoomaa akka ergaa kana fiixanuu baaftan akka bishaanitti gad hin buune akka yoo roobu alan baane waan haadha abbaan keessan isin gorsu akka hin dinne jedhaa galatoomaa ulfaadha.